Barattoonni qormaata biyyoolessaas ta'e qormaata biroo irratti qabxii gaarii hin galmeessine akkasumas barattoonni qormaata kufan barattoota kaanirraa wanti itti adda ta'an hangi tokko qo'achuu dhabuu isaanii qofaa miti. Isaanis akkuma barattoota kaanii qayyabatanii dubbisanii dadhabanii dhufanii garuu barattoonni tokko tokko yeroo qormaata irra jiran akkaataa itti qoramuu qabanii fi wantoota godhuu qaban beekuu dhabuurraa dogongora uumamuun barattoonni qormaata kufan hedduudha. Mee iccitiiwwan jajjaboo kan yeroo qormaata irra jirtu qormaata sirriitti hojjechuu fi qabxii gaarii galmeessuuf si gargaaran qabxiiwwan saniin siif hima. Viidiyoo kana jalqabaa hanga dhumaa na hordofuu hin dagatin, jidduutti hin dhaabin, sababnis qabxiiwwan gama dhumaa jiran akkaan si barbaachisanii. Eega daree qormaataa seente booda wantoonni godhuu qabdan kan akkaan isin barbaachisu isaan armaan gadii kana. Qabxii tokkoffaa qajeelfamoota hordofuu fi naamusa qabaachuudha. Yeroo iddoo qormaataa seente, yeroo kutaa qormaataa keessa takka galte, wantoonni hojjettu hundinuu qabxii ati galmeessitu irratti dhiibbaa olaanaa qaban. Kanaafuu of eeggannoon ati yeroo qormaata irra jirtu gootu qormaaticha milkiin xumuruuf haala murteessaadha. Waa hunda caalaa naamusa yeroo qormaataa sirriitti eeggachuu qabda. Sosochiiwwan hin barbaachifne godhuu hin qabdu. Namoota si qoran waliin wal falmii fi miira keessa galuu irraa of qusachuu qabda. Bakka namni qormaata qoru taa'ii siin jee qofa taa'uu qabda. Ajajas fudhachuu qabda. Naamusa, adaba akkasumas qajeelfamoota siif laataman sirnaan hordofuu qabda. Qabxii lammaffaa odeeffannoowwan barbaachisoo ta'an iddoo barbaachisaa irratti guuti. Wayita waraqaan qormaataa siif laatame yookaan kompiitaraan kan qoramtu yoo ta'es qormaata sanarratti qormaata akka jalqabdan akkasumas odeeffannoowwan barbaachisoo ta'an akka guuttan isin ajajan tasgabbiidhaan qajeelfamootaa fi ajaja gaafilee qormaataa sirriitti dubbisi. Qajeelfama yookaan ajaja kenname hordofuudhaan odeeffannoowwan barbaachisoo ta'an mara sirnaan guuti. Maqaa kee, kutaa, lakkoofsa waraqaa, lakkoofsa eenyummaa keetii kanaa fi kan kana fakkaatan yookaan odeeffannoowwan biroo kan barbaachisan yoo ta'e wantoota barbaachisan mara bifa sirriitii fi qulqullina qabuun iddoo barreeffamuu qabu irratti guuti. San booda ammaas irra deebi'ii sirnaan laali. Wantoota barbaachisan maraa'uu sirriitti guutuu kee mirkaneeffadhu. Qabxii sadaffaa yeroo qajeelfamoota qormaataa dubbistu yeroo siif laatame sirnaan hubadhu. Yeroo qormaataaf siif laatame sirnaan itti fayyadami. Yeroo qormaaticha hojjechuuf si kenname sirriitti dubbisi. Yeroo kenname keessatti hojjettee xumuruuf maal godhuu akka qabdu xiinxali. Tarsiimoo mataa keetii baafadhu. Sa'aatii harkarraa yoo qabaatte sa'aatii san fayyadami. Yoo hin qabaannes barsiisaan keessan daqiiqaa hammanaatu hafe xumuramuuf hammanaa hafe yeroo jiru ati wantoota hojjette iddoo deebii irratti guuttachuu kee mirkaneeffadhu. San malees eegaan gaafii qormaataa mara fixe boodaan deebii koo achirratti guute jettee dogongora akkasiin raawwatin gaafii hojjechaa wantoota hojjette immoo iddoo deebii irratti galmeeffachaa deemuu qabda. Haala kanaan yeroo siif kennamte bifa sirriitiin itti fayyadamuu dandeessa. Yeroo qormaata hojjechuuf laatame osoo hin geenye gaafiiwwan hojjette mara iddoo deebiin irratti guutamu irratti barreessi. Yeroon siif laatamte hanga dhumtuu hin eegin. Qormaata haala gaariin hojjettee hojii kee yoo yeroon hin xumurre hojiin kee bilaash taati. Kanaafuu yeroo tee sirnaan itti fayyadami. Yeroo barsiisaan keessan takkaa namni isin qoru yeroon teessan dhumtee jirtiitii dhaabaa jee dhaabi. Sababnis gaafii tokko takkaa lama hin xumurre taatee gaafii lameen saniin hojjedhatti wanta kana dura hunda hojjette yoo dhabde maal faayidaa qaba? Kanaaf ajaja barsiisaa keetii sirnaan hordofi. Qabxiin afuraffaa fi tan akkaan barbaachisu ammas yeroo qormaata irra jirtu gaafiiwwan qormaataa hubadhu. Ammas miira keetis to'adhuutii tasgabbiidhaan deebii guuti. Soqraatos akkana jechuun dubbata. Gaafii hubachuun walakkaa deebiiti. Barattoota gaafii qormaataa dhaban keessaa hammi tokko sababni dhabaniif gaafii saniif deebii wallaalanii yookaan iddoo qoramsa irraa dhufe barachuu fi qayyabachuu dhabaniitii miti. Isaan iddoo san sirriitti qayyabatanii wanta sanis hubatanii osuma jiranii garuu yeroo qormaata irra dhaqan sababa yeroo qusachuu isaa ta'u takka immoo tasgabbii dhabuu irraa kan ka'e miira keessa galanii osoo jarjaranii gaafiin wanta gaafataman san sirriitti hubachuu dhabuu irraa kan ka'u. Kunis osoo itti hin yaanne gar malee jarjaranii dubbisuu yookaan afaan qormaanni ittiin laatamu san sirriitti hubachuu dadhabuu irraa madduu danda'a. Kanaafuu
yeroo qormaata irra jirtu ajaja gaafii sirriitti hubachuu yaali. Gaafii sirriitti dubbisi. Eega wantoota gaafatamte adda baafatte booda deebii sirrii laachuu jalqabi. Osoo gaafii hin hubatin gara deebii laachuutti hin deemin. Hubadhu abbaan fiiziksii ammayyaa kan Albert Einstein jedhamu akkana jechuudhaan dubbata. Addunyaa tana rakkoo isii mudachaa jirtu irraa baraaruudhaaf, balaa isitti dhufaa jirtu irraa ittisuudhaaf yoo sa'aatiin tokko qofti naaf kennamte, ani daqiiqaa 55 rakkoon addunyaa tana dhufaa jirtu maali je'eetiin qoradha. Daqiiqaa 5 immoo furmaata isaa argachuu irratti hin dabarsa jechuudhaan hayyoon kun dubbata. Agartanii inni silaa sa'aan tokko qofti addunyaa kana rakkoo irraa baraaruudhaaf, rakkoo irraa ittisuudhaaf yoo isaaf kennamte sa'aa takka keessaa daqiiqaa 55 guutuu maal rafixu deema? Rakkoon maali? Kanaaf isinis qormaata irratti deebii kennuudhaaf hin dirdirinaa. Gaafiin ani gaafatame maali hajuu irratti xiyyeeffadhaa. Dubbii hayyuu kanaa irraa wanti hubannu gaafii tokko deebii sirrii deebisuu daran gaafii hubachuun akka hedduu ulfaataa ta'e hubanna. Osoo wantoota gaafatamne hin hubatin yoo waan san akka waan hubannetti yaadnee deebii laanne, deebiin nuti laannu san deebii sirrii hin ta'u. Deebii kana jettee bira dabruun siif salphaa ta'uu danda'a. Deebii sirrii argachuun garuu wanti irratti hundaa'u gaafii sirriitti hubachuudha. Qormaata sirriitti hojjedhe jettee kutaa qormaataa irraa gad baata. San booda gaafii har'a qormaanni baay'ee salphaa ture. Haala gaariin hojjedheetiin jira jettee yaaduu malta. Barattoonni akkasiitis hedduudha. Garuu gaafa qabxiin qormaataa dhuftu inni akka yaadessan takka isin akka yaadessan hin ta'u. Sababninis gaafii inni gaafii fi deebiis wallaalee osoo hin taane gaafii san sirriitti osoo hin hubatin jarjaraan waan guutuuf ajajuma gaafii sanii takka maalum wantuma gaafiin san gaafattuu hin hubanne jechuudha. Kun akkasii hin mudanneef hamma dandeessu tasgabbiin hojjedhu. Gaafii eega hubatte booda deebii laadhu. Inni dhumaa qabxiin akkaan barbaachisoo fi qormaata injifachuudhaaf si gargaartu tan wantoota hanga ammaa dubbanne kanaas walitti cunfitu waa'ee miira too'achuuti, waa'ee sodaa keessaa ba'uuti, waa'ee ifitti amanuuti. Kanaaf miira kee too'adhu. Barattoonni tokko tokko waggaa guutuu kitaaba adda addaa kanuma qo'atanii gaafiilee adda addaa shaakalanii waan danda'u mara godhan garuu yeroo qormaata irra gatta'an miira sodaa fi naasuu hamtuudhaan liqinfaman. Sababa kanaaf wantoonni isaan sirriitti beekanilleen isaan jalaa badan. Gaaf tokko tokkos rifaatuu dabduu keessa galanii waan beekan tokkollee yeroon isaan yaadachuu dadhabanis ni jira. San booddee gaafuma kana dura dareetti takka immoo gaafuma kana dura manatti shaakalanii sirriitti hojjetanilleedha. Asitti hojjechuu dadhabanii deebii sirrii osoo hin laatin daree qormaataa irraa bahan. Kana malees barattoota humnaa ol yaaddawanii qormaata biyyoolessaa irratti maqaa isaanii barreessuu dagatanilleen baay'eedha. Kanaafuu ati wanti hubachuu qabdu tokkoffaa iddoo qormaataa jirta taanaan yaadda'uudhaan, sodaachuudhaan yoo kufaatii fitta sarkiste malee wanti jijjiiruu dandeessu tokkollee hin jiru. Waan godhuu qabdu dabree jira. Kanaaf waan dandeessu godhi, tasgabbaa'i. Sodaa, naasuu, rifaatuu daangaa dabarte too'adhu. Miira sodaa fi naasuu hammana gahu keessa yoo seente qormaata hojjechuu akka hin dandeenye hubadhu. Rakkinoota kanneeniif furmaata sirrii kan ta'uu danda'u hanga danda'ametti if tasgabbeessuu, wantoota dursitee hin hojjetaniif if komachuu dhiistee kan ammaa qofarratti xiyyeeffachuu fi qormaanni kun jireenya kan ka'e isa dhumaa akka hin taaneefitti himtee waan dhufu hunda gaariis ta'u hamaa, qofaatiis ta'u milkaa'ina waa hundaa'uu fudhachuuf if qopheessuun barbaachisaadha. Lammaffaa immoo wantuma sodaattu sunu wanti ati sodaattu yoo qofaatii ta'e qofaatii san saffisiisaa akka jirtu hubachuu qabda. Ati miira kee yoon to'an yoo tasgabbiin hin hojjenne qofaatii kee saffisaan ifitti as harkisaa jirta. Garuu yoo miira kee to'atte yoo sodaa yaaddoo yookaan naasuu hin barbaachifne ifirraa xiqqeessite qormaata sadarkaa duraanirra sadarkaa silaa yoo sodaatte yoo yaaddootti hojjettu caalaa hojjechuu ni dandeessa. Rakkina wantoota dubbiste dagachuun si mudachuu malanis ifirraa hambisuu dandeessa. Yeroo qormaata hojjettu hin jarjarin, hin rifatin, miira tasgabbiitiin hojjedhu. Dabalataanis yeroon kan namti akkasii jalaa hin dhumne gaafiilee sitti ciman yookaan yeroo dheertuu sitti fudhatan irra hin turin, saffisaan irra dabri, itti mariitii yeroo biraa yoo yeroon si geessitti as deebita gaafii tokkitti deebisaan si dhufuu dhabe takka immoo gaafii shaakala yeroo dheeraa barbaaddu tashalaggiin isaa adeemsa dheeraaf sitti fudhatu yeroo san irra dabri
gaafilee sasalphoo fi deebii isaanii dandeessu guutii xumuri sanbooda itti as deebita. Waa hunda dura gaafilee sasalphaa filachuudhaan hojjedhu. Eega gaafilee sasalphaa hojjette booda gara gaafilee ulfaatan gaafilee yeroo dheertuu fudhatanitti as deebi. Gaafilee irra utaalte hogguu hojjettu deebii akka wal jala dabarsitee bakka dogongoraatti hin barreessine yookaan iddoo dogongoraatti hin guunne if eeggannoo cimaa taasisi. Sanbooda qormaata irra ni aanta. Dr. Eliyaas Abdallaati.